ani yeroo hunda yaadaan isin wajjinan jiraadha. Yaa dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa. Har'a yeroon xalayaa koo qabadhee gara keessan dhufu akkuma nama jaalallee isaarraa jaalalaan qabameetti yoo ta'e illee kan koo xiqqoo isarraa maqa. Warri jaalallee isaan irraa jaalalli isaan qabe ana caaluu hin oolani. Jaalalli anaan qabe kun yoon itti dubbadhee naaf hin deebisani. Yoon itti balleesses ana ni matani. Yoon isaaniif waa gochuu dadhabillee isaan garuu wanta jireenya koof baay'ee murteessaa ta'e bu'aa jireenya isaaniirraa kanan argadhu qilleensa maqaan oksijinii jedhamu jireenya koof baay'ee murteessaa kan ta'e hargansuu koo guyyaa guyyaa naaf maddisiisu biqiloota. Yaa dhaggeeffattoota, anaaf mukkeen jechuun wantoota jiruu kiyyaa kan naaf lallabanidha. Kanaaf ani biqilootaaf bakka guddaa kenna. Bu'uuruma kanaan amala biqilootaa beekee osoo rakkinoota isaan qunnaman irraa baraaree gammachuun keessa kiyyaa hangana jechuun danda'u. Kanumarraa ka'uudhaanis yeroo mukkeen qophaa jiran nama qophaa jiraatee qophummaan itti dhagahame natti fakkaata. Yaa biqiloota, nuti isiniin jiraanna. Meeshaaleen mana keessatti ittiin tajaajilamnus baay'een isaanii qaama keessan irraa kan bocamanidha. Kanaan alas yeroo isin lubbuudhaan jiraattan yoo isin miine haati keessan kan guyyaa tokkollee dadhabe jechuu hin beekne kan hundeen keessan keessatti hidda yaafatee nyaata argachuun utubamee irra dhaabbachuun irraan ammoo misee magariisa'ee fandalaalaasiif achi qilleensa wajjin akka taphachaa ooluu kan cimsitee qabdee jirtu dacheen nutti mufatti. Dacheen teenyaa yoo isiniin uffattee jiraatte nagaa fi boqonnaa argatti. Nutis fayyaa taanee jiraanna. Jireenyi keenyas wabummaa keessaniin mirkanaa'a mitiire. Kun ta'uu baannaan garuu balaaf saaxilamna. Yaa mukkeen, harmeen keessanii akka haadhoon lukkuu cocolii ishii hammattee culullee fi adamsitoota isaanii irraa baraartu isinis miilli keessan biyyee hidhee saamicha lolaan irraan gahu irraa hambisuun dacheen keenya harka qullaa akka hin hafne gargaara. Kanaanis dacheen keenya gabbattee akka ijoollee nyaata madaalamaa fi kunuunsa gahaa argattee maddiin ishii bobbokoktee nama cortutti bareeddee miidhagdee mul'atti. Maal kana qofa yeroo isin humna harkisa keessaniin duumessa boochiftan dacheen keenya ammoo cululuqxee bifti ishee baay'ee namatti toluun kan ilmi namaa ijaan ilaalee sammuun itti bohaaru taati. Kanarraas ilmi namaa hedduu fayyadama. Faayidaa isin kennitaniif kan ammoo dagachuun akka miidhaan hedduun isinirra ga'e nan beeka. Maal isin qofaa haati keessan dacheenuu ilmoon ishee irraa dhumnaan gaachana dhabdee copha bishaan gaaraa bu'uun dhiqamtee akka ta'uun qabne taatee jirti. Kunoo hanguma har'aattu namni isheef birmatuun argamne. Copni bishaanii kunis miidhaa dachee keenya irraan gahaa jiruu hin dhaabne. Inumaayyuu itti caalee malee yoom akka dammaqnee biqiloota irra lafaarraa dhabamanii sagaleen isaanii bade kana bakkatti akka deebisnu hin beeku. Yeroo hedduu gamana dhaabbannee gaara gamaa argamutti quba qabne warri gama sanaa maaliif biqilootan dhaabanii dacheen isaan irratti uumamanii jiraatan huccuun ishii irraa mulqamte akka nama reebichaan qaamni cicciteetti babbaqaqxee jirti jenna. Gamanuma nuti irra dhaabbannu ammoo haafumti gogorriin keessa dhokattuyyuu mul'atu. Yaa biqiloota, ani garuu har'aa jalqabee waadaa isiniif galeetan jira. Eenyutti illee quba koo otoo hin qabiin imimmaan harmeen keessan dacheen ishuma nuti irra jiraannu kun waggoota dheeraaf lolaaste akka lamuu ittiin deebine namoota akka ku jiraachuu keessaniif quuqamu waliin ta'e tokkummaadhaan karaa lolaan irraan gadi irra fiigee haadha keessan miidhuu cufuun isiniin ammoo lammaffaa akka jiraattaniif ilmoo keessan baay'iseen bakki tokkollee qullaattu osoo nafiin isin dhaaba. Dhugumaan isiniin jedha, isin dhaabillee isinin dhiisu. Guddattanii hanga firii keessan argutti booddeetti hin deebi'u. Akka lammaffaa wanti kun hin uumamneef ammoo kataraa fi bu'ii lolaa baasuun dachee haadha keessan durii isiniif deebisa. Isinis kunuunseen gammachuu jireenya koo keessatti hawwuun dhufee gaaddisa keessan jala ciiseen dhandhamadha. Ana jaalataa keessan Lammaa Wandimmuudha. Baalee Diinshorraa. Daraara lagaa ililliiraaree mukkeen wabeerra dhaabbatu tarree midhaan gosayoon mugudaa garraa ashitaa waadii fandishaa mooyira soora labbuutti leellisa qalbii goosuma waartuu badhaasa rabbii bareedni uuma faaya addunyaa dhihana qalbii ifa jireenya
mannin fituu dubbii dheeressu bareeda uumaa rabbiin haa nu dhiisu bareeda uumaa rabbiin haa nu ufii rafaa bultaa hirriba mi'aawaa an hirriba dhabee naaf miidhawaa jedhe weellisaan abdii ganamaa galgala waanuma keetii yaada silaa waa'ee nama jaallatanii yeroo hundaa yoo itti dhimmaman nama gammachiisa abdii koo jaalala keetiin hanga rakkadhu ni beektaa garuu haalli kiyya kan duree miti hiriyoota kiyya wajjin akka durii kolfuu fi taphachuu dhimma adda addaa irratti mari'achuu waa'ee jireenya ofii haasa'uun kun hundi ergaati qalbii koo keessa seentee inumaafe yaanni kee namarraan kophaa na baase akkan si jaalladhu yaada kiyya si ibsuun barbaada ija jabina dhabee si bira ga'us dhimmuma biraatiin sitti haasa'u malee abdii koo akkamitti ulfaata seeti jaalala namaatiin rakkachuun akkamittiin si obsaa sin jaalladhe si arguu si wajjin ta'uu abjuun koo yeroo hundaa isa kanaadha fedhiin kiyya kana garuu dhugoomsuu dadhabee maaliin godha ati naaf hin beektu akka malee rakkachaa jira kanaaf yaada kiyya karaa dambalii jaalalaatiin akka naaf hubattu barbaadeen gaafii jaalalaa kiyyaaf deebii hatattamaan barbaada ani gama kiyyaan si jaalladhe kanaafuu kana caalaa akka hin rakkanne yaada kee naaf ibsi jechoonni natti hanqatu jaalala keessa kootti dhagahamaa jiru ibsuudhaaf wanti hanga ammaatti dubbadhe kun gahaa miti garuu jechoota kumaatamaan lakkaa'aman dubbadhus ergaan koo tokkodha sin jaalladha maaloo abdii koo deebiin kee kan abdii naa kennu haa ta'u kan akka maleetti si jaalladhu aynaa lama barraati abdii tola isaatiif magaalee koyoo molaa garra magaalee koyoo molaa garra egaa maattu si sodaachisaa kootu si gammachiisaa kootu si gammachiisa magaalee koyoo molaa garra magaalee koyoo